كران بلانزون هندربا جالل بيلفا هندربا هاويساس هندربا نساس دوا بربرات نساس بديسا إدو سنتك موئجرو سيطانا أفورا موتما دكناتي أبا صبات وچجرا صبات اچگے ست موئجرا سيطاني أبا صباتي نما چامني كل سگلے واقعيو سيطاني أبا صباتي جر أبا صبات ستي إساتا چتمو يجرا چبو مالي جراسين جر بديسا مالي تو جرا جر هنسو بوان تيف سيطانا مالي تو جر وفيسا ينوسا واقعيو واق نجراتان گرو أني جرا جنيتي كان إني جرات مقاوا بيون غلطي فمي آدو أني جرا بربران إسنو جني نجرات تاجر يونا جالت يونا فوت يو خراغو ردين أني جرا تارا أنا وجين جرات تاجر واقعي سيطان نگرو إنجرو جري سوغولاتين نمو تبالي سجيچو أني جرو يرن بديسا مالي جرا يرن سيول إنجرو ير لفا بديسا لفا دوا برابران نوسي جنة سيول جيچون إنجرو يرا سيطان heaven injiru سيول إنجرو جرا سيطان واقعيو گرو heaven جرا أنا وجنين برابران جرا چون جرا جرا مقام گفتان غلطي فمي آدو خرادو کی ججرا جگاوف لفا جرینیا سن جرینیا برابران گچوڑا واقعی واقع جراتا جی برابران جرا چوڑا دیم خرادو کی چاجر inni sun karaan ballaan sun waaqayyo malee jiraachuudha ammas isaas waaqayyo malee jiraachuudha ammas eegumsa waaqayyo malee jiraachuudha boodas lafa waaqayyoon jiru itti gatamuudha waan gammachuu qaban fakkaatu karaa bal'aa kana irra kan fiigan gammachuun waan jiru fakkaatu happiness isa yeroo gammachuun nan jedhu yeroodhaaf waan foonii fedha foonii guuttachuudhaan hin gammadu ta'a gammachuun isaanii yeroodhaaf hin ifti ta'a gammachuun ni keessaa yookaan immoo joy inni jedhamu sun hin jiru yeroo xinnoodhaaf bu'aa xinnoodhaaf gammaduu hin danda'u ta'a waan biyya lafaatiin gammaduu hin danda'u ta'a fedha foonii guuttachuutiin har'a gammaduu hin danda'u ta'a gaafa wanta sana raawwatanii galan garuu sammuun namaa keessatti nagaan hin jiru galgala galanii rafuun hin jiru baay'een qorichaan malee rafuu hin danda'an qoricha fudhatan malee rafuu hin danda'an hirribi hin jiru hirribirraa baqateera nagaan hin jiru gammachuu isheen bakkee al tokko iftee isa boodannaamti gammachuun ni keessaa hin jiru lafa waaqayyo hin jirre akkas karaa saballaa sana keessa eegumsi waaqayyo protectionii waaqayyo hin jiru jechuudha lafa waaqayyo hin jiru protectionii waaqayyo sun irraa kaafameera jechuudha waan meeqatu dhufaa oola balaa meeqatu dhufaa oola rakkoo meeqatu dhufaa oola dhiphina meeqatu dhufaa oola yaaddoo meeqatu dhufaa oola karaa sana irratti karichi garuu bal'aadha achis ce'uu achis fiiguunis hin danda'amu hunkuramuu jira achi bal'aadha waan ta'eef abbaan sobaa sun egaa waliin dha'aa oola jechuudha abbaan sobaa waliin dha'aa oola seexannichi waliin dha'aa oola jechuudha karaa sana irratti karaa isa dhugaa karaa isa kan waaqayyo karaa isa gooftaan Yesuus Kiristoos filadhaa jedhe kana keessatti garuu protection isaa yeroo hundumaa eegumsi isaa yeroo hundumaa walirra jira maqaan gooftaan Hallelujah Amen isaan baanee galla isaan yoo nageenye isaan deddeebina jechuudha karaa inni jedhu kun inni Maatiyos 7:13 irratti jedhu kun addanatti gaadoo dubbii keenyaatti yeroo deebinu Yohaannis 14 lakkoo boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti karichi eenyuudha ana karaa inni kam inni gara abbaatti geessu maqaa waaqayyoon galateeffamee haa ta'u inni barabaraan abbaa wajjin jiraachuu nu dandeessisu Amen karichi ana jedhe Hallelujah karichan isinitti agarsiisaa jedhe miti yookaan immoo karaa jiran karaa gara abbaatti geessan hundumaa keessaa ani tokko hin jenne I am the only way jedhe maqaan gooftaan galateeffamee haa ta'u karichi ana mataa kootu karaadhaa jedhe
Maal jechuudha kun? Karichi ana. Harka qabeen isin adeemsisaa miti. Isinitti agarsiisaa miti. Karichi ana mataa kooti anatti jiraadha. Karaa sana kan argatu. Jireenya barbaraa sana kan argatu. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanee kan isatti jiraatudha. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 15 amma 18tti namoonni biyya lafaallee beeku kana. Keessumaa lakkoofsa 16 irra jiru. Akkasumaan biyya lafaa jaallatee tokkicha ilma isaa dabarsee kennuufitti. Dhugaadha. Waaqayyo guutummaa biyya lafaa jaallateera. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilma isaa tokkicha ilma isaa Kiristoosiin isa ta'e Yesuusiin dabarsee inni kenne hundumaaf. Garuu achuma lakkoofsa 18 irratti maal jedha? Warri isatti namanne garuu ammoo iyyuutti murteeffameera jedha. Yookaan ammoo iyyuutti baradameera jedha. Inni kenneera garuu itti amanuu malee fayyuun hin jiru. Itti amanuu itti jiraachuu malee fayyuun hin jiru. Kanaatiif karaadha ani yeroo jedhu maal jechuudha? Anatti amanaa. Gara boodaa ilaala deebinee yoo ilaalle boqonnaa 8 keessatti Yohaannis boqonnaa 8 keessatti 8:24 irratti warra Yihudootaatiin akkana jedha warra isatti amanuu didaniin. Annan deemaa lammata nan argitanii. Gara koo dhufuu hin dandeessanii jedheetu 8:24 irratti maal jedha? Ani eenyu akkan ta'e beektanii yoo amantan malee cubbuu keessanii hin duutuu jedha. Seera uumamaa boqonnaa 2 irratti Waaqayyo abboomii baase. Seera uumamaa boqonnaa 3 irratti namni kufe. Maalitti kufe? Cubbuutti. Cubbuun sun immoo maal fidee? Du'a. Ergasii egaa namni hundumuu cubbamaadha. Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti maal jedha? Namni hundumtuu yakkaniiru. Ulfina Waaqayyoos irratti irrateera jedha. Roomee 3:23 irratti. Roomee 6:23 irratti immoo Roomee 6:23 irratti immoo maal jedha? Beenyaan cubbuu maal godhe? Du'a. Hundumtuu cubbamaa. Hundumtuu yakkeera. Hundumtuu namni hundumtuu dhalli namaa hundumtuu cubbamaadha. Cubbamaa waan ta'eef bu'aan cubbuu, gatiin cubbuu, beenyaan cubbuu immoo du'a. Kanaaf du'atu namaaf ta'aa ture. Waaqayyo garuu araara mul'ise maqaan gooftaa kan galateeffame haa ta'u. Araara isaa nutti mul'ise. Araara isaa nutti mul'isuudhaan ayyaana nuuf kenne. Ayyaanni kun gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nuuf kenne. Furii cubbuu keenyaa nuuf erge jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan inni dhufe furii cubbuu keenyaa nuuf ta'uutiif. Gatii du'aa kana nurraa baasuu dhufe. Cubbuudhaaf hundumtuu du'uutu irra ture. Garuu maal godheen gatii cubbuu keenyaa sana nuuf kaffaluudhaatiif ilma isaa nuuf erge. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee anaa fi isiniif fannoo irratti du'e. Ameen. Gatii keenya fannoo qaraanioo irratti baase. Gatii keenya Golgootaatti dhaqee baase. Itti amanuu keenyaan immoo jireenya arganne. Beenyaan cubbuu du'a. Kennaan Waaqayyoo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kenne garuu jireenya bara baraatiidha. Achumatti Roomee 6:23 irratti. Beenyaan cubbuu maal oola? Du'a. Waaqayyo garuu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tola maal nuuf kenne? Jireenya bara baraa nuuf kenne. Akkamittiin? Yesuusitti amanuudhaan. Haaleluyyaa. Isatti amanuudhaan jireenya nuuf kenne. Jireenya bara baraa kana arganne jechuudha. Isatti amannee, isatti qabamne yoo jiraan, isa jaallanne yoo jiraan. Sira dubbadheera. Kakuu moofaa keessatti yoo abboommii koo eeddan jedha miti yoo abboommii koo eeddan yoo na jaallattan eebbatu isiniif ta'a jedheera. Ammas gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti yoo amantan yoo isatti jiraattan yoo isa jaallattan jireenya bara baraatti galtu. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanuudhaan yoo baattan garuu karaa saballaa sana keessa deemtanii dhumi keessanii du'a bara baraatii jedhama Macaafa Qulqulluun. Warra kaan keessaa ani tokko hin jenne ammas irra deebi'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaan ana duwwaadha. Gara abbaa dhaquuf gannatatti galuu yookaan heevenii galuudhaaf karaan tokkicha duwwaadha. Kun hin cima nama baay'eetti haadha. Ergamoota keessaa yookaan immoo ergamoota Waaqayyoo keessaa inni tokko achitti nu geessuu hin danda'u. Macaafa Qulqulluun jedha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaadhaan jedha.
waaqolii tolfamoo keessaa tokko nu geessuu hin danda'an. waaqolii warra hinduu keessaa tokko nu gashuu hin danda'an. budaan nu gashuu hin danda'an. Muhammad gashuu hin danda'an. ergamoota waaqayyoo keessaa tokkoyyuu karaa ta'e abbaattiin geessuu hin danda'an. tokkicha karaan innis gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanuudha. Hallelujah. Macaafa qulqulluutu jedha. Dubbii sagalee waaqayyootu jedha. Kun immoo dhugaadha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos malee mootummaa waaqayyootti galuun hin danda'amu. Itti amananii immoo itti qabamanii jiraachuu. Isa jaallachuu jechuun maal jechuudha? Waaqayyoon jaallachuu jechuun dubbii isaa, abboommii isaa, sagalee isaa eeguu jechuudha jedha. Yoo isa jaallan yoo isatti qabamne jiraan duwwaadha jechuudha kan achitti galuu dandeenya.